Oromo TV. Ummata dachee Oromiyaa bal'oo keessaa waan Booranaa fi Baarentuu saba Oromoo uumee walaabuu nagaan Oromummaa isiniifaa ta'u. Silaa nagaan baanee galaa akka hin jirre waan keessa jirru waliinuu beeka. Haa ta'uutii ammoo nagaan jaalala waaqaatii wal gaafatuu hin dhiisu. Ammas irra deebi'ee nagaan isiniifaa ta'uun jedha. Yeroo ammaa kana wanta adeemaa jiru keessattuu dhibdee badiinsaa biyya keenya Oromiyaatti aggaamamee fi jalaraa roorroo birmannaa dhabeen uummanni keenyi sabni Oromoo dukkana hamaa dheerate keessatti ifa barii arguu dhabee mirga namoomaa mulqamuun akka bineensa bosonaatti adamfamee ajjeefamaa jiraachuun ifaadha. Taateen ajjeechaa artist jaalatamaa Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatames kan kanarraa adda ta'e miti. Har'aa mulqamuun mirga namoomaa nama ta'anii jiraachuu hanqifamuu akka dhala namaatti mudate xiqqeeffamuu sabummaa eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatee fi tuffatamuu Oromummaa Oromoo taanee uumamuu hanga abaaruutti nu geessite akka biyyaatti ilmaan Oromoo marti jireenya guyyuu godhannee kan keessa jiru ta'uun waa wal nama gaafachiisus miti. Jalaraa fi gidiraa akkasii gaafa gabrummaa sirna bittaa cunqursaa habashootaa jalatti kufnee kaasee uummanni Oromoo guyyaa tokkoof-illee tole jedhee fudhatee fedhiin jalatti bulee akka hin beeknes hubatamaadha. Iddaa akkasiifis jecha kan ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa wal fakkaatu wareegama roorroo diduu fi aarsaa mirga bilisa ta'anii jiraachuuf kafalamuu maluun olitti gootonni Oromoo kumni fitil lubbuu jijjiirraa hin qabne kaanii itti fitimaa haalaa fi yeroo amma jirru kana kan dhaqqabu. Gaaffii har'a jirus sabni Oromoo qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne jala jiru keessaa of baasuuf gatii malu kaffallee osoo hin taane gatii ulfaataa sabni cunqurfamaan kamuu kafaluun irraa malu kamuu olitti kafalee akkamiin bilisummaa tarree mirgoota biyyoonni addunyaa kanaa qabaatuu malan argatuu miti mirguma namoomaa nama wajjifa ta'ee jiraatuyyuu gonfatuu dadhabee kan jedhutu gaaffiidha. Falmiin hadhooftuun goota hedduu dhiigaaf lafee sooratti qabsoon hoogganoota akka hedduu karaa irratti doomte warraaqsi utubaa dinagdee Oromoo oolche walumaa galatti sochiin jaarraa tokkoo olii adeemsa jiruu fi jireenya dhala Oromoo hundaa tuttuquun tokkoon maatii Oromoo hundaatti egeraan du'aa balbala rurrukutee akkamiin saba guddaa hanga ga'u afaan tokko aadaa tokko saba tokko biyya tokkoo fi hiree tokko waliin qabu qaanii har'a jala jiru keessaa baasuu dadhabe kan jedhutu gaaffii daldaltuu mataa bo'oo nama hundaati. Dhiigni gootota keenyaa qeenfamee dachee bal'oo Oromiyaa keessa ciisu galaana ta'ee lafeen qeerroo fi qarree Oromoo kumaatamaan baddaa fi gammoojjii hanga magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessaatti akka baalaa harca'e riqicha ta'ee akkasumas qabeenyi dachee taatii Oromiyaa bonaa ganna magariisaa wabii nuuf ta'ee dukkana gabrummaa keessaa nu bitee gararra gabilisummaatti maanu tarkaanfachiisuu didee hibboo waltataa haqa ammaa deebii qajeelaa hin arganneedha. Gaafa of ta'anii lammiif ta'uu wallaaluun sobamuun sosobamanii morma saba ofii wadaroo kiyyoo gabrummaatti galchuu goobanaa daatee dhummii minilikiin galaafatamuu kaasee carraalee hedduu gabrummaa jalaa ba'uuf Oromoo mudatanii hin milkaa'in hafan kan bara Haayila Sillaasee Liqii Yaasuu Tobbeetti kutee akkasumas bara lola Xaaliyaanii aangoo uummanni cunqurfamaan gonfachuu malu harka uummataa baasee Haayila Sillaasee biyya baqaa waamee bittaa fi cunqursaa marsaa biraatiif mootomsuun qabsaa'ota Oromoo kan qaalii tokko tokkoon fannisuudha darbee warraaqsa barattootaa Haayila Sillaasee jibsuun gartuu waraanaa darbii jedhamu aangoo barcuma siyaasaa dhuunfachiisuun qaroo ilmaan sabaa kanneen akka Piroofeesar Haayilee Fidaa fi gartuu waraanaa sana utubuu malee gaaffii sabaa kaasuuf warra mamii keessa turan kanneen akka Tafarii Barsiifaa du'a gaabbanii keessaa hin kaaneen adabuun qabsoo hidhannoo haadholii goota meeqaa booddee darbii fincilaachisee imimmaan haadholii Eertiraa fi Tigraay yoo qoru nadhii gammadaafaa fi qabsaa'ota hedduu biroo alanfatee haadholii Oromoo boohitti addaan hin qindeessiraan saaxilamuu hanga warraaqsa abidda saafaa golee Oromiyaa hundaatti
kabajuun mootummaa EPRDF gartuu TPLFtiin durbamaa ture gurgudeessee harcaatu harka TPLFtiin tolfamte haraamuu fi kosii saba keessaa baate saba nyaachisaa turte aangessuun warra ergasummaa jalaa baasuun gooftummaatti ishee ajjeesuu fi garii ammoo walitti qabuun kutaan tokko keessatti balbalatti cufanii ugguruun fincee ibiddaa gabrummaa osoo gabrummaatti dhuunfaa hin godhiin olayee fi warraaqsa durii bilisummaa dorrobe osoo ija hawwame hin godhatiin gatate hiree Oromoof banamanii hin guduunfamiin hafan hedduu keessaa hanga tokko yoo ta'an ammas hanqee warraaqsa diddaa biraa marsaa biraatii fi golee Oromiyaa hunda keessatti deebi'ee balbaluu itti fufee jira. Taateewwan hiree Oromoof dhufanii Oromoo dhimma itti bahuu dadhabuunii gaaffiirraa gaaffiitti cehaa bara dhufaa darbaa qabsoo wareegama ulfaataa isa baatu tokkorraa kan biraatti tarkaanfataa achii as dhufe kan darban dhiifnee kan gannoota as dhiyoo qofaallee yoo ilaalle gadamuu fi gowwoomfamuun akkaan fokkataa ta'e saba kana mudate gariin kan nama aarsu gariin kan nama gaaffisiisu gariin ammoo kan nama qaanessu. Haala akkanaa kanaanis namni hedduun wal komachuu wal himachuu fi quba walitti qabuun yoo yeroo ofii gubu hedduun abdii kutee qabsoo Oromoo fi Oromummaa isaa abaaruu irratti umurii ofii bitaa hedduun isaa ammoo burjaajii siyaasaa uumamee gara gol wallaalee humnuma gabroonfataa fi dugda saalee isaa eebbisuun harree abbaa dhabde hundi bakkee keessaa qabee fe'atu ta'eera. Kun gochaa hammeenya fashaluu warraaqsa hundee mootummaa sirna bittaa Impaayera Itoophiyaa keessa ture raasuun osoo hundee hin jigdiin karaa hin taaneen guduunfame booda waggoota lamaan darbatti yoo Oromoo mudate seenaa kufaatii saba kanaa keessaa isa akka malee gadhee fi hataadha. Kanaanis wal qabatee uleen harka TPLFtiin cimcimamtee Oromoo dhaanuuf ergamtummaan tolfamte Oppiidiyoon kaleessaa har'a hafuura egeraan akkanyootaa kan taasisii fi dirqama ganamaa Oromoo cabsuu itti kennan abbummaan xumuruuf halkanii guyyaa dalagaa jiru. Sareen harkumaan guddisaan nama siniintii Oromoon mammaa jedhu isa kana ta'ee argame. Qabsoon ilmaan Oromoo kan qaaliin hedduun itti hadhaan kan haati reeffa ilma irra teessifamtee fi ulfi osoo siniintuu irra jirtu sirbaa sana taasisaas kan harkii fi miilli itti citee fi qabsoon daa'imni gittuun harka qullaa qalama baattee mana barnootaa dhaqxee osoo mana hin deebi'inii sinaayii baraan buqqee mataa gargar baqattamtes warruma yakka kana dalagan abbaa qabsoo godhee badhaasuu goolaban. Oromoo inni qabsoo irra tures, inni jireenya ofiitti tures, inni fayyaalessi kumaatamaan sagalee waa murteessuu hin qabnes hunduu gaaffii bara hedduu gaafataa ture xumura itti godhee guduunfachuudhaa mannaa gaaffii ofii gulguufoon isaa soorataa ture tokko lamaan lakkaa'ee akka deebisuu fi imaanaa itti laattatee mana ofiitti dachanee tatatee jira. Oromoon boonna awwaalataa gadi fageessee ofumaan ofiif qote. Ilmaan isaa iccitii dhoksaa fi shira walxaxaa kanaa arguun butamuu warraaqsichaa hubatuun daandii kana sirrii akeekametti akka deebi'uuf tattaaffii godhanii fi cichoominaan dura dhaabbatanillee diina waliin itti duuli irratti olole amaari osoo iccitii keessoo dhugaa jiruu hin hubatiin guyyaa darbee wal nama taajjibsiisuu jiruuf jechoota hin dabarreen arrabaa waraanee madeera. Yeroo burjaajii hamtuu akkasii sana keessa kan saba Oromoo irraa waraana bilisummaa Oromoo mudates gochaadhuma akkasii kana ture. Abiyyi Abeebii fi Lammaa Magarsaa yeroo gateettii saba Oromoo irra dhaabbatanii Habashootatti hudduu gatachuun diinqa Oromoo keessatti siidaa Ekeraa Minilik dhaabanii fi suufii Itoophiyaa durii ishee harkaa fi harma Oromoo murte nu qabsiisuuf lallaban Oromoon baay'een wadaroon har'attiin fannifamuuf jiru akka mormataatti maramaa jiru osoo ofirratti hin argiin warra kana waliin ta'ee dirqama isaanii ganamaa sana galmaan gahuu irratti guyyaa awwaalataa dhiyeessuu irratti wallaalummaan ofirratti dalagaa turedha. Haa ta'uuti fedhiin dhokataan kolfa Abiyyi Ahmed nugusicha Itoophiyaa torbaffaa sana duubaan ture yeroo isaa eegee yeroo ifa bahaa dhufu namni hedduun ergan galee naaf galee akkuma jedhan gaaffii hubuu fi nyaachuu irratti argama. Namni kun warra fedhii isaa dhokataa beekanii isa dura dhaabbatanii mitii fi warruma oolmaa guddaa isaaf oole
bakka amma jiru kanatti isa fidu saba jaboo kanatee qabsoo saba kanaa sharafuun dantaa sabaa caalaa dantaa gara nugutummaa torbaffaan isaa Itoophiyaa ta'uu haatisaa ittiin abjuu isaa dhugoomsuuf warra Oromoo riqicha isaaf taasisan adaamee qaban garagalchanii fi garagalchaa turaniifu nama hiru akka hin taane har'a ifatti mul'atee jira. Kanaaf ammoo ajjechaan abdiis Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi hidhaan obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Jawaar Mohaammed fudhate ragaa guddaadha. Kun gochaa sabboonummaa Oromoo fi biyya Oromiyaa balleessuuf qaroo Oromoo kaayyoo isaa obbolaa kana dura dhaabbatan hundaa dhabamsiisuuf karoorfame. Haacaaluu Hundeessaa artistii karoora shira wixinee Oromummaa akkaataa itti balleessanii fi galma gahiin isaa akkaataa itti raawwatamu wixiname nama hoolaa walajoo qalma aasxaa ta'ee qopheeffamuun ajjeeffame. Akkaatuma saganteeffamee fi itti qophaa'ameen ajjechaa isaa ta'alkuunis miidiyaalee harkaa qabanii fi carraa argame hundaas dhimma bahuun boo'ichi dhimimmaannaachaa Haacaaluuf gaddama fakkeeffame lallabame. Biyyi himannaan dafanii quba namatti qabuu waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasee adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Tigraayii hanga biyya Masriitti ajjechaa walta'insaan qindeeffamuu isaa uummanni hanga gurri dhukkubutti dhibbeen itti dhaadamee ululleen itti afuufame. Dhaadannoon nafxanyootaa Haacaaluun Minilikiin akkasiin qeeqee Finfinnee keessa hin jiraatu torbee tokko keessatti gatii harkasaa laannaa fi jedhanii akkuma jedhanitti torban tokko keessatti Haacaaluun galaafatame osoo hin dubbatamiin irra dhibamuun bira darban. Haacaaluun fayyaa isaanii fi reeffi isaatuu Finfinnee keessa hin jiraatu jedhamee dhiirri gaafa xiiqii kun gaggeessaa kabajaa saba wareegamee fi biraa dhabee akkuma warri isa galaafatee gatan. Kanaan gahatee dhoksaan inni keessoo Oromoo saba hooggansaan hongaa'e uummata nama ilaalee jala deemuu fi gara ilaalee adeemu hin beekne gochuun uummata laafaa of ittisuu hin dandeenye taasisanii bara baraan bituu fi shirri diinqatti guduunfamaa ture diidan gabbahee wal hiikuu eegalu. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo abdii rakkaasaa fi qondaalota dhaabichaa garii kanaan dura ukkaanfaman irratti dabalataan hoogganoonnii fi qondaalonni hedduun jumlaan funaanamanii hidhamuunis gochaadhuma itti shira kana duubaan jiru sirnaa dursuu ragaa isa durooti. Jallaltuu fi aariin ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin eegame saba gaddasaa ibsachuuf mormiin daandiitti bahes rasaasaan akaawanii akkuma bara TPLF waliin ta'anii tu'a ilmaan Oromootti qoosaa turanii sana ammas kashaalabboota qabeenya mootummaa balleessan irratti tarkaanfii fudhatame jedhanii itti baatanis ragaalee hedduu tarreeffamuu malan kanneen walitti ibsamanii wal fakkaatan hedduu keessaa isa tokko. Himannaa nama ajaa'ibu akka walitti jibbuun ajjechaa waxabajjii bara darbee wal fakkaatu aangawoota mootummaa irratti raawwachuu yaalanii fashale jedhamuun kan himataman obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed yakka hin dalagneen to'atamuun ammoo ittee iccitii shira kanaa keessaa tokko ta'uun waan shakkisiisaa miti. Sabni Oromoo ciniinsuu roorroo hamaa keessatti iddaa du'aa fi jireenya gidduutti harrifaa bulbuu isa alanfatuuf afaan itti ban waliin wal'aansoo isa dhumaa wal qabaa jedhu. Gartuu nafxanyootaa hafuura ekeraa Minilikiin durfamu Abiy Ahmediif gogaa soodduu Oromoon qatee of dura qabee saboota hundaan bakka tokkotti shafaquun Itoophiyaa harkaa fi harma namarraa fudhu kaleessaa ijaaruuf sirriitu ammoo wal'aansoo kana injifannoon goolamuuf sabaaf gara jabinaa olaanaan ajjeesaa jira. Waan kana ta'eefu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo tiktuu fi galmaan ga'u diinaan qoqqee wal qabee jiru qabsoo sabaa sharafamu calleessaan ilaaluu irra falmaa qabsoo hidhannoo itti jiru cinaatti dabalataan saba isaa mirga isaaf qabsoo gaggeessaa jiru kallattii kennuu fi qajeelchuun dirqama yeroon gaafatu ta'uu waan itti amanameef haala yeroo ammaa adeemsa ilaalchisuun ibsa kana baasuuf murteesseera. Gaaffiin Oromoo hanga ammaa deebii hin argatiin yeroo inni itti deebii argatuu qabu amma jennee amanna. Gaaffiileen keenya haalaan hedduu ta'an ammoo deebii argachuu kan danda'an qabsoo wal bubuusaa gaaffii tokko tokko wal jalaan gaafataa wareegama kaffalluun osoo hin taane
aarsaa iditaa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaaf isa taate tolfatuuf kan falamuun hafuun jira. Kanaafuu warraaqsi diddaa gabrummaa amma adeemaa jiru osoo addaan hin cinne itti fufuun dirqama ta'a. Kana galmaan ga'uuf ammoo Oromoon bakka jiruu ka'ee falmii tooftaa fi tartiimoon utubamee warraaqsa isaa balbalchuun naannoo ofii bilisa baasuu eegaluu qaba. Haala kanaanis tokko Finfinneen boorsa dhokannaa diinni keessa maalleffatu waan taateef uummanni Oromoo xiyyeeffannoo isaa handhuura Oromiyaa Finfinnee taasisuun karra gara Finfinneetti seensisan hundaa dhufee diina isaa hagabsuu fi adabuu qaba. Oromoonni Finfinnee keessaa hatattamaan haala kana jalaa miliquun gara naannoo biraa fi maatii baadiyyaa irraa qabanitti deemuu akkasumas Oromoon naannawa Finfinnee jirtanis warra kana ofitti fudhachuun wal tumsuun waliin sochii qabsoo qindeeffatu irratti jettan. Lama haala sochii akkasii keessatti uummata karaa nagaan gaaffii ofii dhiyeeffatu irratti mootummaan abbaa irree deebii dhukaasaa kennu akka tilmaamuu irratti. Yoo kun ta'e ammoo uummanni waan qabu hundaan of ittisuuf mirga qaba. Yeroo akkasii balaa isin mudachuu maluu fi uummanni gaafatama waan hin qabaanneef dippiloomaatonnii fi lammiileen biyyoota alaa Itoophiyaa keessa addatti ammoo Oromiyaa keessa jiraatan sochii kamuu godhuu dhiisuun mana ofii keessa turuun gorfamu. Sadii uummanni Oromoo Finfinnee irraa fagoo jiru waan qabu hundaan daandiitti bahee daandii ollaa isaa keessa darbu hundaa cufuun sochii diinaa ofirraa hanqisuu irra darbee naannoo jiru hundaa irratti caasaa bulchiinsa abbaa irree dhiibuun caasaa bulchiinsa uummataa akkasii diriirfachuu eegaluu qaba. Afur humni qaama mootummaa abbaa irree hidhatee jiru kamuu qawwee isaa gara uummata harka duwwaatti garagalchee akka dhukaasuuf ajaja yakka bulchitoonni abbootii irreetti dabarsan diduun uummata ofii waliin dhaabbachuun afaan qawwee isaa gara warra qajeelfama yakka akkasii dabarsaniif garagalchuu qaba. Keessattuu ilmaan Oromoo saba keessaa dhalatanitti dhukaasuun bifa kamiinuu fudhatama kan hin qabne seenaa badaa jireenya keessan keessatti mallattoo godaannisa hamaa hin haqamneen waan ta'eef uummata keessan cinaa dhaabbachuu yookaan meeshaa keessan uummata keessan dhuunfachiisuun seenaa boonsaa dirqama Oromummaa isinirraa ta'u dalaguu qabdan. Shan uummanni Oromoo biyya alaa jiraatan gumaatti qabsoo EPRDF TPLF'n durfamu biiguu keessatti kana dura taasiftan guddaa yoo ta'u gartuudhuma EPRDF OPDO aangoo siyaasaa qabsiisuun uummata bilisummaa wareegame firii wareegama isaa harkaa baasuuf hojjaajii isin uumtanis bu'aa buuftanii olitti kasaaraa guddaa saba mudatu yoo jedhamee kan wal nama falmisiisume. Akkuma yeroo duraanii waanuma dhiibbaa jedhaan qabsoodhaan aangoo siyaasaa qabsiisuuf uummata bilisummaa wareegame isaa firii wareegama isaa kan darbe hin darbatan ammoo kan darrafaa jabeeffatan. Kanaaf iddaan amma itti jirtan cimee itti fufuu qaba. Ja'a bulchiinsi abbaa irree Itoophiyaa quunnamtii hawaasummaa hundaayyuu intarneet, raadiyoo, televezyiinii cufuun odeeffannoo walabaa uummata hambisuun odeeffannoo gama isaan darbu qofaan uummata afaan faajjiin qoqqoo deebisuuf murtiifannaa ijibbaataa godhaa jira. Kana irra aanuun uummanni keenya odeeffannoo barbaachisu akka argatu gochuuf Oromoon biyya alaa jirtanii fi Oromoonni biyya keessaa dandeettii fi mala waa kalaquu qabdan hundaan dhimma bahuuf gahee guddaa qabdan jennee amanna. Makaanizmii adda addaa uumuun quunnamtii itti fufiinsa qabuu fi odeeffannoo hawaasa biraan gahuu akkasumas maddeen odeeffannoo kana dura jiran akka hin cufamne waan dandeessan hundaan dura dhaabbachuun utubuu qabdan. Oduun sobaa isimmoo adee madda odeeffannoo dhugaa uummataa ugguruu hin qabu. Uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal tumsuun dandaroo komaandii tokko bu'uureessuun ajaja kallattii tokkoon darbuun akka taasifamu qoree qindeessaa fi qajeelchaa warraaqsa galaana uummataa gaggeessuun hordoffii guyyaa guyyaa qaama to'atuu fi qajeelchu dirqama qabu tolchuu akkaataa itti fincilli biyya keessaaf alaa waliin qindaa'ee adeemu irratti qajeelfama waan ta'e dabarsuu gartuu danda'us utubuu qabdan. 8 walumaa gala hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti haalli kamuu qabsoo irraa nudhaaf jiraatu hin qabu. Our demand is nothing less than independence, no compromise,
no retreat, no surrender. Injifannoon uummata Oromoof bilisummaan saba cunqurfamaa hundaaf.